Akkam jirtu US fi Iraan waliigaltee irra ga'aniiru. Waliigalteen isaan irra ga'an kun kan akkamiiti? Amma waliigalteen isaanii kun qabxiilee akkamii of keessatti qabata? Waliigaltee isaanii kana wantoonni qoruu danda'an maali? Viidiyoo kana keessatti waa'ee waliigaltee Iraanii fi US irratti odeeffannoo haaraa jiran isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura. Egaa akkuma beekamu biyyoonni lameen Iraanii fi US Israa'elis dabalatee jechuudha. Guraandhala 28 bara 2026 erga haleellaa walirratti bananii guyyoota 40 caalaniif wal haleelanii booda ebla 8 bara 2026 jaarsummaa Paakistaaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'anii ergasii biyyoonni lameen Iraanii fi US walitti deebi'uun waliin mari'atanii rakkoo isaanii furu jedhamee abdatamaa ture. Garuu kun hin taane amma ji'oonni lama ol lakkoofsifamanii yeroo erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Paakistaaniin labsame ergasii biyyoonni kunneen hin mari'annee waliigaltee dhumaarra hin geenye waliigalteen dhukaasa dhaabuu haa labsamuyyuu malee biyyoonni kunneen darbanii wal qoccoluu akkasumas walirratti dhukaasuu hin dhaabne ulaan Hormuuz kan ijoo addunyaa ta'ee hin banamne akkasumas dhimmi Libaanos kan Israa'el keessatti Hizbollaa aleellaan jira jettu hin furamne kunneen hundinuu waliigaltee kana qoraa turani. Ammoo jaarsummaan kan gidduu jirtu Paakistaan harka kenniteen dhiisne tattaaffii ishee ittuma fuftee biyyoota kunneen Iraanii fi US walitti deebistee akka mari'atan gochuu keessatti tattaaffii gochaa turte. Yeroo garagaraatti miidiyaan Iraanis kana gochaa akka jiramu yookiin wanta akkasii deemaa akka jiru gabaasaa turani. Egaa dhumarratti gidduu kana akka gara waliigalteetti deemaa jiran biyyoonni lameeniyyuu waan akeekuu ibsaa turanii Iraanii fi US jechuudha. Gidduma kanaan as ba'ee biyyoonni kunniin waliigaltee irra akka ga'an ibsame. Waliigalteen kun waliigaltee wal hubannooti. Waliigaltee isa dhumaa miti. Biyyoonni kunniin wal hubannoorra hin geenye kanaan dura gaafa mariitti seenanii ebla 8 booda jechuudha. Amma waliigaltee wal hubannoorra akka ga'anidha Paakistaan kan ibsitee fi biyyoonni lameen Iraanii fi US's kan fudhatanii. Mee waliigaltee kana dura guyyoota 2-3 dura maaltu akka tureen isin yaadachiisa. Dhiyeenya kana waliigaltee kanatti dhihaachuu dura Trump waliigaltee kana daran akka barbaadu ibsaa ture. Inumaa waa'ee waraanaa akka hin barbaanne Libaanos keessattis waraanni geggeeffamuu akka hin qabne Israa'el harkasee akka dachaafattu yookiin immoo haleellaa kamiyyuu geggeessuurraa akka of qusattu waliigaltee miti kun karaa kamiiniyyuu gufachuu akka hin qabne ibsaa ture. Kunis Trump sababaaf akka ta'e dhumarratti barree isa boodarratti deebina. Jimaata darbeerraa ka'ee Trump Iraan waliin waliigaluuf gara dhumaarra ga'u waliigalteetti dhiyaachuu ibsaa ture. Ammoo gama Iraaniinis waliigaltee kana guutummaatti yaada mormu dhiyeessaan turre. Isaanis gara waliigalteetti dhiyaataa jiraachuu ibsaniiru. Ergasii kaleessa ammoo Trump as ba'ee waliigaltee dhumaa mallatteessuutti dhiyaanneerra. Waliigalteen kun dilbata kaleessaa jechuudha mallatteeffamuu akka qabu guyyaa kanarra darbuu akka hin qabne ibse. Iraanis waliigaltee akka mallatteessitu garuu guyyaa jedhame kanarraa shakkii akka qabdu ibsite. Egaa waliigalteen kun akkuma Trump jedhee dilbata kaleessaa mallattaa'ee jalqaba Paakistaanii kan ibsite waliigaltee kana isa booda Iraanis US's waliigaltee wal hubannoo kana fudhatanii. Egaa Trump akka waliigalteen Iraan waliin guyyaa dilbata kaleessaa mallattaa'u waan barbaadeef waan ijoo tokko qabaa innis kaleessa Trump waggaa 80ffaa isaa kabajata ture guyyaa dhaloota isaa ture. Guyyaa kanarratti Iraan waliin waliigalteen akka mallattaa'u barbaada ture. Egaa dhumarrattis waliigalteen kun mallattaa'ee Trumpis milkaa'eera. Waliigalteen kun erga Paakistaaniin ibsame booda biyyoonni lameen Iraanii fi US waliigaltee kana fudhachuu ibsaniiru. Garuu waliigaltee kana akka injifannoo isaaniitti ibsatan lamaan isaaniiyyuu. Iraanis injifannoo kooti jetti. Trumpis injifannoo kooti jedhee ibsa yookiin US jechuudha. Jalqabuma Trump miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social irratti wayita ibsu waliigaltee guddaa baha giddu galeessaa keessatti nagaa fi tasgabbii uumu irra geenyeerra jedhee akka injifannoo isaatti ibsate. Kun amaluma Trump injifannoo qooddachuu barbaada. Injifannoon kan Trump akka jedhamu barbaada. Iraanis gama isheetiin waliigalteen kun milkaa'ina humna waraanaa ishee akka ta'etti ibsite. Waliigaltee kun garuu irra ga'amuu fi garuu kan mallatteeffamu jimaata dhufu Switzerland keessatti ta'uusaa ibsite. Egaa waliigalteen kun qabxii bal'aa in ibsine yookiin immoo waliigaltee kana keessatti qabxiileen
eeraman maal akka ta'e bal'inaan hin ibsamne garuu adda durummaan dhimmi hulaa Hormuuz akkasumas dhimmi Libaanosii fi dhimmi niwukilaara Iraan ka'aniiru. Gama Iraaniin hulaa Hormuuz Iraan yeroo dheeraaf cuftee turtee dantaasee mirkaneeffachuuf jechuudha. Isa kana guyyoota 30 keessatti akka bantu waliigaltee kana keessatti akka eerame ibsameera. Akkasumas immoo US sochii galaanaa keessa dooniiwwan Iraan irratti xiyyeeffachuun uggura keessee turte. Uggura kanas akka kaastu waliigaltee kana keessatti eerameera. Gama kaaniin Iraan Libaanos keessattis yookiin waliigalteen amma jedhamu kun dhimma Libaanosis haleellaa Israa'el Libaanos keessatti geggeessaa jirtu akka hammatuudha kan isheen eerte. Inni kunis waliigalticha keessatti eerameera. Booda kana immoo pirezidaantii ittaanaa Ameerikaa akka ta'an J.D. Vance waliigalteen kun Iraan gonkuma meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishuu akka hin qabne irratti waliigaluu ishees hammateera jedhanii ibsaniiru. Egaan hamma ammaatti qabxiileen gama lamaan iyyuu Iraanii fi US'n akkasumas gama Paakistaaniin waliigaltee irra ga'ame kana keessatti qabxiileen ibsaman ifatti kan ibsaman isaan kanneen turanii ammoo miidiyaaleen Iraan qabxiilee waliigaltee kana keessatti eeraman jedhan ibsaniiru. Keessattuu miidiyaan Mahar jedhamu qabxiilee hedduu waliigaltee amma mallattaa'uuf deemu kan biyyoonni lameen irra ga'an garuu mallattaa'uuf deemu kana keessatti eeraman tarreesseera. Qabxiileen miidiyaan Iraan kun waliigaltee kana keessatti eeraman jedhee tarreessee Paakistaaniinis, Iraaniinis, US'nis hin mirkanoofne garuu qabxiileen kunneen ka jalqabaa Libaanos dabalatee bakka hundatti dhukaasni ni dhaabbata jedha. Ka jalqabaa Ameerikaan dhimma Iraan keessa hin galtu. Ameerikaan guyyoota 30 keessatti uggura sochii galaanaa Iraan irraa ni kaasti jedha. Waraanni Ameerikaa Iraan gadhiisee ni ba'a. Ulaan Hormuuz to'annoo Iraan jalatti guyyoota 30 keessatti ni banama. Ameerikaa fi michuuwwan ishee karoora mancaatii mudate dandamachiisu doolaara biliyoona 300tti tilmaamamu ni dhiyeessu. Qoqqobbiin boba'aa fi oomishaalee anniisaa Iraan irra kaa'ame ni kaafama. Iraan meeshaalee waraanaa niwukilaraa akka hin oomishne irra deebiin ni mirkaneessiti. Ameerikaan lakkoofsa loltoota baha giddu galeessaa keessaa qabdu hin dabaltu. Akkasumas qoqqobbii haaraa siin keessu kan jedhu waliigaltee kana keessatti tarreeffamaniiru jedha. Miidiyaan kun egaa dabaluun qabeenyi Iraan uggurame walakkaan hanga gadhiifamutti qoqqobbiin boba'aa Iraan irra kaa'ame hanga ka'utti akkasumas uggurri sochii galaanaa Iraan hanga ka'utti waliigaltee dhumaarra hin ga'amu jechuun Iraan ibsuu ishees gabaaseera. Waliigalteen inni dhuma mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin ragga'uu akka qabu fedhii Iraan ta'uus waliigaltee kana keessatti eeramuu miidiyaan kun gabaaseera. Egaa qabxiilee kana miidiyaan kun argadheera jedhee gabaase malee Paakistaanis, Iraanis, Ameerikaanis as ba'anii kana jedhanii mirkaneessine jechuudha. Egaa waliigalteen biyyoonni lameen US fi Iraan irra gahan kun waliigaltee wal hubannooti fuulduratti mallattaa'a. Ammoo waliigalteen inni dhuma guyyoota 60 dhufan keessatti akka mallattaa'u gama Iraanii ibsameera. Biyyoonni lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuu ebla darbee ebla 8 bara 2026 irra gahanii jaarsummaa Paakistaaniin jechuudha. Waliigaltee kana guyyoota 60 dheeressaniiru. Sababni isaas waliigaltee wal hubannoo irra gahan kana booda marii ittaanee taasifamu waliigaltee isa dhumaarra ga'uuf jechuudha. Sanaaf haala mijeessuuf jechuudha. Egaan ammas taanaan wanti shakkii namatti uumu jira. Tokko dhimma Libaanosii, lammaffaan dhimma niwukilaara Iraanii. Tokkoffaa dhimma Libaanos ilaallatee Iraan Libaanos keessatti haleellaan hanga dhaabattutti Israa'el Libaanos haleeluu hanga dhaabdutti waliigalteen kamiyyuu hiikan qabu waliigaltee dhumaarra ga'uun hin danda'amu guutuun ta'u jetti. Ammoo gama Israa'elii wanti dhaga'amu hagi Hizboollaan Libaanos keessa jirutti haleellaan akka hin dhaabanneedha. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahu Hizboollaan Libaanos keessa jira taanaan Hizboollaan kan deeggarsa Iraan qabu humna waraanaa isaa ajajuu akka itti fufu ammayyuu ibsaa jira duubatti akka hin jenneedha. Kun itti fufnaan ammoo Iraan ammas haleellaatti akka deebituu fi waliigalteen kun hiika akka hin qabne ibsaa jirti. Kun shakkii guddaa uumaa waliigaltee amma jedhame kana keessatti yoo jechuudha. Gama kaaniin dhimmi ka'ee dhimma niwukilaara Iraanii. Biyyoonni lixaa gaafa Iraan himatanii Iraan meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishaa jirti kan jedhudha. Iraan garuu waggootaaf meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishaa akka hin jirre dantaa sana yookiin fedhii sana akka hin qabnee fi niwukilaara ishee kan gabbistuuf
anniisaadhaaf nageenyaaf akka ta'e ibsaa jirti. Ammas waliigaltee kana keessatti meeshaa waraanaa niwukilaraa akka hin oomishne akka waliigalteedha kan ibsame. Kanaaf gara fuulduraatti Iraan niwukilaruma kana gabbisuu dhiistimoo yookiin yuuraaniyemii gabbisuu dhiistimoo meeshaalee waraanaa niwukilaraa qofamoo kan jedhu ammas ifatti hin teenye. Iraan yuuraaniyemii wayita gabbistu Ameerikaan ammas itti kaati taanaan waliigalteen kun ammas gufachuunsaa waan itti fufuudha jechuudha. Egaan hamma ammaatti odeeffannoo haaraan waa'ee waliigaltee US fi Iraan haga kana turanii waan itti aanu immoo hordofnee isin biraan geenya. Galatooma.